nanda dubbi kana sigale deebi suufin qabun ture isuma dhuguma anni kanan hin daganne kan hiriyoota kootiiti kan kiyyarra kan hordoftoota keenyaatiif kan hiriyoota kootiiti amma fagoo miti obboleessa koo aslii akkasumas abdusee warra wajjin nyaannee dhugnu yeroo kiyyaan bari hordoftoonni aslii jala jiran warra jala jiranu namumti ilaalcha akkamii jalaaf qabaata yeroo kiyyaan leesturoo minaamin jedhee na arabsu biyaans stop akkasii miti hiriyummaadhaaf naa badhaabatanuu miti baraala akkuma ammana dhaabaatuttan akkuma ziizooniif fo'aan kokkeena qabaatuttan laayif irratti dhaab jettanii indoomis hin argeen calluma jedhe zimmeedhanii ilaaluun yeroo na arabsu hiriyoota kooti wajjin nyaanna wajjin nunna ani hiriyummaa keessan galcheera ifaan ifatte jechuudha addusee aslis hiriyummaa keessan galaaban beekuun jira jechuudha dhiisi wannaa kananna gudaan liisturoo baalkee yeroo inni jedhu biyaans laa akkasin jedhamu alliisturoo miti tashakkaamiin sotoballaadhaan ittiin qaanfadhu sotoballaadhaan biyya namaa keessa jira ba'aa baadheen jiraataa jiraan si galee Mube daqiiqaa tokko isaa gabaabsa kana anis kiyyaan kunis warri biyya arabaa jiru uliidha nu tuftiru hojjennee bullu. Asliiniif Abdusseeni hiriyaa keeti dhugaa keeti asliin waan dubbate keessatti Mubaarik hiriyaa kiyyaa dhagaatuman ture anillee isa baasuu gizeen dhufu jechuudha. Afaanii namni ni dogoggora. Asliitti ammaati asliitti mufachuu feeta. Kun dogoggora akka kiyyatti itti mufatiin inni waan dubbate qabata. Callisee nageeffatu. Anamma waa'ee asliin dubbachiisu abadan abbaa fedhe yoo ta'e dogoggora haqa waa'ee asliin dubbachiisu maalifan dubbachiisu beektaa kiyyuun ana orma ta'e asliin bira ta'e osoo hin taane Zizo dapat dulu nama sih kan? Mubaarik di fama gafat dolan, kayyan ang gafat na mucha. Walang benu, walang tiwala sa di fama nang gafat na itisan nama nando gogora. Mube jecha sana kiyyan do gogore. Mube jecha sana kiyyan do gogore. Jarri asli dabuti. Okay, surrakon kabu. Suni jarri di fama si gafat juran do. Ammanu kiyyaf si giddu ka jiru araba sana ka wala rabstan. Rabbi rasuli jedati afot wali jeda. Karena jadi dia di sinjen ya jemaah. Abonalillah, boleh sako wana tidak Arab stay under you. Abonalillah, video KTVs, isa si TV you. Abonalillah, isa si tibal lesemo. Ifama gudda boleh sako. Kutu suwati, ifama gudda. Atillen afi gudda. Gudda kalau artis afo tu jadi ini. Wana ini aman irra jechuudha kiyya. Maaliif isin tokko ciichitti immoo namoonni kana jala jiranu kanarraa baratanii waan akkasii ariifatanii ol fuuchuu dhiisanii keessaan wal barachuu wal qorachuu dura gaafatanii baruu hiriyaa gaafachuu adeebiyoon bari ila wallahi dhagee yani Mubaarik kanas arrabsuu lee hin barbaanne beektaa yani jira beektaa ani waanan hin dubbanne baay'eetu jira beektaa waanan hin dubbanne akka namni nama daalu hin barbaadu waan beektaa waan kun ani arraba kiyya nan fayyadame arrabni kiyya dheeraadha garuu warra abashootaa irratti warra dhufanii nu qeeqan irratti nu arrabsan irratti malee arrabni kiyya kan dheeratu nama ofii irratti maaba Mubaarikiin amma arrabsaa ture eda baay'ee emotion ta'een ture baay'ee emotion ta'ee laayivii irratti hoggaan inni arrabsu argee dhagee arrabsee tan bayaachumaantuu fursaa isaaf hin kennin jecha namoonni tokko tokko gandummaa babal'isuuf jedhantu jira beektaa amma nu gidduutti Oromoo gidduutti intanii uumuudhaaf jechuudha jecha sana natti fayyadame kuulloo jedhee na arrabse beektaa ani Mubaarik akkas naan jechuun danda'u. Kulloo naan jechuun danda'u. Igaleen. Okay, namni na beeku. Ambira tare. Kiyyu. Waa'ee arrabaa. No, wanti ka. Beektaa namni yookaan ta'u. Wooma kiyyaan waa malee waan arraba dheeratuuf waan nama arrabsuuf dubbate itti fakkaachuu danda'a beektaa namootatti. Nuugale bar kiyya dhagaye asirratti arrabni sin lamman gidduudhaa ba'ee dogoggora jenne bar isin lachuu wal arrabsitan eenyutti badii uumne Mubaarik badii fudhate tokko qaba wanna kana si gaafachuu dhabuun koo dogoggora jedhe garuu immoo isin lamman as fidee mariisiisuuf hin ture naan milkoofne walumaa galatti mucaas naa fida kiyyaas naa fida warra Dubaayis naa fida hunda dhagaa olle si galee okay kun badiidha ati hafootu jedhii viidiyoo waraabde nuyi jedhii diileetii godhe kanammoo nu abboomuu qabdaa jechuudha inni dhiifama si gaafate atillee hafootu jedhii atilleen immoo wanna itti balleessite hafootu naa jedhi waa tokko guddina bar Ani yoo balleessedha isa qofaa miti isiniifis uummata nu daawwataa jiru kana hundaafuu dhiifama. Takka jedh kiyyuu waan naa gootu akka asii buuteen akka laayivii irraa buuteen please billa aleeka eegaa dhiifama olii gootu viidiyoo Mubaarik irratti hojjette balleessa. Galatu kanas kadhanna
Mubee keenya artistii kana booddee Mubaarikiin qofatu hin ta'in namoonni adda addaa waan akkasii iccitii akkasii Oromoo gidduu nama baay'een nu bira jira jennee dubbachuu jira. Waan akkasii yeroo argitan dura abbaa qoradhaa, hiriyaa gaafachiisaa, dhugaa bara. Mucaa nama dhufee isinitti himatullee maaliif aarte? Tasgabbaa'e jedha, tasgabbeessuu yaala. Siigalee maaliifi sana booda garatti baaftan gaafa dhabdan ofiin haa ba'u abbaan sun miidiyaa. Namni sitti himachuu dhufe ofii ol baasuu yoo danda'e maa sitti himachuu dhufe dogoggora siigalee mucaan laayivii irra galuu dandeessu. Mubee biratti himachuu dhaquun qabduyyuu akka kiyyatti yoo dhugaa dubbachuu ta'e jechuudha. Mucaan nuyi bakka tokko jarri lamman tokko dubbannee tokko dhiisuu hin dandeenye. Jarallee walitti araarsidha. Siigalee warra Dubaayin dhumuu qabaa. Isin garuu kana booda ajandaa tokko ituu qulqulleeffatin fuutanii dhuftanii nurratti waliin fixinaa jenna namoota. Siigalee namaa dhimmamuu wama jiru Mubee guddaa galatoomii waan gaarii yaaduutti dogoggora ta'e isin araarsine kana booda walirratti hin duulinaa. Rabbii jedha abbaan fedhe viidiyoo abbaa fedhe yoo eessaayyuu buqqisee sitti fide gallantee irraan dubbatin afootuudha. Nuun hundinuu akkuma kanatti wal lolaadhuma waliin jiraataa jira jechuudha. Galatoomii Mubee galatoomii kiyyaa keenya waan jettan ergaa namaa dabarsitan yoo qabaatan isin lammaniyyuu dabarsaa jenna gama kootu. Haga carraa saniin kennine Mubaarakillee carraan kennaa kiyyuulleen kennaa. Alhamdulillah wanni guddaan obbolowwan kenna lamii wal dhabde araaramuudha. Wanni guddaan gammachuun kenna guyyaa har'aa obbolowwan lamii wal dhabde araarsuudha. Sheekh Kamaalillee Aslillee san galchaana eeggadha. Wanni an tokko dhaamuu barbaadu please. Okay, nimbu'a asni galchi. Nimbu'a maaliif lola biraan kaasina walii qullaamanuu abooto litti. Waa'ee kanatti dhufnee jirra. Wanti biraa wannan isanii dhaamu. Please yoo wal dhabdan koottaa keessaan namatti kalooftanitti himaa. Nuti armaan dura keeri jira, abbaa bokkuu jira, nama hedduu jira. Sheekh Kamaal isan galchaa koo yeroo asli galchee isan galchaati. Asirratti wal dhabaa ol yeroo tiktaaka kana jalqabu almost Arafaan kun dhufnaan waggaa tokko exactly waggaa tokko. Arafaan tare guyyaa lammaffaa moo akkanatti banadhe tiktaaka kan yeroo nuti banannee asirratti taphan waan fedhe sa'aatii 24 wal arrabsine keessaan dhaqee abbaa bokkuutti akkana naan jettee naa gaafadhu isiilleen dhuftee namni biraallee akkana achitti wal himan garuu amma maaliif akka ifatti wal baafnu hin beeknu nuti ajandaa walii humna ajandaa hedduu qabna Oromoo halkanii guyyaa dhumataa jira namni keenya beelaan dhumataa jira kanaafuu aadaa qabnu sirna qabnu haa deemnuti asirratti walii himatu haa dhiifnu koottaa keessaan nama dubbatu barbaadan nuti himadha Fuwaadiin jira Mubaarak mataa isaatti Aslii faan hin jiran himadha warra xiqqoo asirra taa'ee dhageettii qabu kanatti nama araarsu nama guddaa ta'uun hin barbaachisu sammuun guddaa si ta'uu qofa si barbaachisa kanaafuu yeroo wal dhabda dhimma amma kiyyuutii fi mucattii sanillee asirratti hafarsamuu hin qabu umatu ijoollettuun maaliif jedhan afaan Amaaraatiin nu godha afaan Amaaraatti laal diinni seenee afaan kanaa fudhatee inni tatararrabu akkana wal goote ba inyaatte jedhanii caafii qabatanii deemuuf ajandaa soo kanaafuu dubbii tana asuma gabaabsaa kana asuma nurraa dhaaba asumatti haa gabaabbattu asliitti fuuf baga dhufte nagaan. Okay, hordoftoonni hundi keessanuu akkam nagaa fayyaa keessanii tokko faratti obboleewwan keenya lamaan baga araaramtanii baga shayxaanii jidduu keessan lamaan gorra'ame lammaffarratti Mubeen isaa Aslii hiriyoota kiyya maqaan Aslii komatu argee dhaga'echuu amma ani obboleewwan kiyya namni na bira jirus ka fagoo jirus ana hiriyummaa yagillino ani sammuu kiyya keessa pilaarii hedduu jira hiriyummaadha waan anaaf inni waliin haasa'u dhimma miidiyaa irratti hiriyyaa kiyyaa meera namni miidiyaa ofii banatee waan fedhe haasaya ka fedhe waan fedhe haasa'an I don't care abbaa kiyya haadhatii yoo arasan nan galchu waan ofii nama arrabsaa oolaniif Mubee miti kiyyaa yeroo sanitti osoo ati qalee maaliif waa'ee kiyya haasofte naa ilma haadha akkasii naan jedhee nan ilaallatu jechuudha ana dhaqee tuqe waan ta'eef yoo na barbaachisaa ta'e deebi'ee arrabsuu danda'e waan ta'eef rakkoo miti akkasitti hubadha anything hiriyyaan kiyya kamuu osoo Asliin bira jiru namni arrabse namni jettu ani askara yookiin sarraatanyaa keessanii miti isa dhugaa walitti hima jechuudha ani ammeenya nama kamitu qabu tokko inni lammaffaa Mubee waan reef mana kiyyaatitti jedheen jechuudha yeroo kiyyaan dhufee waa'ee ilmoo keetii haasa'u
nama arrabsuu dhiisi. Muubees arrabsuu dhiisi. Muubeen simbuuku. Kaleessa ajandaa kanaayyuu sirriitti quban qabu. Gizee makiinaa isaa keessa taa'ee daataa naa hidhee isin arrabsu dhagaye. Feesbuukii kee sarchi godhee anatu itti agarsiise. So Mubaarakin dhiisii jedheen gizee san ati jiraattee jiraachuu baatee quban qabu. Kaduu asii arrabsaa jiru afaan achirraa taragaaggaa dhufe. Sanirraan booda ani kaleessa fuudhee ture. In dubbisa naan jette. Anuu sii dubbisa siin jedhe. Inumaa gurbaan baala geedhayyuu deebii sii deebisaa dubbii isaa keessan galii siin jedhe muumee maa qabrii qabda. Waliin hin jenne gizee sibira abuuf deemu gizee talaata maraa bina dhufu siin. Amma dubbadheen kee waa hundi dubbadheen kee sirriidha. Kanaaf sanatti mee waan biyyu sanatti mee. Biyyaa si arrabsuu miti osoo si ajjeesen seenuu sitti hime jechuun waan beekuuf. Sarchi godhee tiktookii isaa si garsiise feesbuukii isaa si garsiise lijuu baala geenoo. Ati aariin dandeettu kayri ati dalaydu sharriin sii deebiti osoo ati isaafuu dubbatte nama akka anaati arraba dheerataa deebee arrabsuu danda'a ergasiin jedhen ala si arrabsuu yoo inni si fannise hin seenamu maaliif amala isaa sitti meera beeyte itti seentetti beekan mina abbaa ta'e amaxaal jettee waan dhufte ta'an kalisa gizee nama kun walii dhibba sadde argati galee mube osoo immoo sitti himuu baadhe dhugaadha mana isaati yoo ganna darbaaf cal'isee arrabsuu dadhabellee sirraa lolaan si galee. Saniyyuu mootu ani akkasi amansiisee Mubaarak sin beeku jedhanii callisiisee gizee Fu'aad dhufee isin araarsina jedhu achirratti si yaadate eega dhiisee waan baay'ee haasaa turre jechuudha. Kana waan ta'eef obboleewwan kiyya ana ufuma ajandaa ka fidu ka biraa ka wal hiiku ka biraa ka wal tumu ka biraa dubbiin asli xiqqashoon keessaa dhagamuu qabdu ana soo qiddanan godhatina isa dhugaa rabbi ana gamma dhalaan viidiyoo na waraabbatten jiru anta viidiyoo waraabbadhe qabu miskiina rabbiiti ajandaa dhuunfaa kiyyaa godhataniin beeytan kama namaatirraa haasaa oolla waan ta'eef anaa kan akka soo qiddaatitti anamas illee hin jaaladha. Dhuga nama hunda keessa bo'an nama kuma lama fayyada ta'e Mubaarak goddanyaa ene isin hundarratti aana jechuun kiyya koo miti kiyyaan arrabsiisuu miti kiyyaan beekuu qaba yoo ana miti yeroo inni na arrabsu yaani jechuun jaarsaati ati jaarsa ammas maamnaan lolle hin jenneen ati jaarsa maanguddoodha dubbiidhaa fudhatte tan beekaan otuma hin jiraanne iyyuu dubbiidhaa tan beekaa dubbiidhaa fudhattes immoo erga kastee ani muukan gurri kiyya dhagee dhufe an baafamee dhufe Fu'aad ol seenuu fi Fu'aad yeroo dhufe seenu anis dhufeera maaliif na dhufsiisee dhufe Fu'aad sii galee yeroo inni na arrabsu maal abdu seeniif asliin laa nama na arrabsin isin araarsina yaani hooma ta'e wayii isa jedhu sana na beekan. No, Mubaarak Fu'aad dhufee dubbii haaraa liiloo akkana dhageeffatu. Koi liiloo. Liiloo koi manni keetti halkan guutuu baroodaa bulta. Ina Mubaarak bakkeen ati nubatiin maal jira beeyta nuti daggaafi kiyyaa taane seenne anaa fi abduu sen durumaayyuu gizee dura seennu dubbii haarawa sabbarzeena araaraatu Fu'aadii dhufee nutti hime malee nuti baga dhugaan keessii bahee anillee kasi arrabse anarraa eegalee warri kalees irratti duulaa ture hundi sirrii hin jiru nusi isinit dogoggorree waan isin walitti qabdan isin lamaaniif rabbi qofatu beekaa hundaafuu baga mucayyoo maallaqa narraa nyaanne jettee kiyyaa acabacabuu dhaqne viidiyoo har'aa san dhageeffannee malee jaarsummaaf hin dhaqne nuti kiyyaa acabacabaa turre ada dabalatee warra waa'ee isaa haasa'e hunda irratti duulaa turre nama hunda arrabsaa turre malee wannoo miti jaarsummaaf hin dhaqne nuti haayizoo si waliin jirraa beete maallaqa si kafaltu malee suura wajjin kan jaanii turre isaa acabacabaa turre kun acabacaabii taane dhaqne gizee dura nu dhufeetuma Fu'aad dhaaba viidiyoo Fu'aad koo seeranuu nu gaafanne murtii kenne baraka mootummaa turfe Mubaarakiin baasisiifnee jirra waan loo jedheera ati viidiyoo kaleessaa kaasi mana kee cufi kottu mana diidootti miname murtii ajaja dabarse malee gizee na jedhamsu waa'ee Mubaarak kanatti hin kaasin jedhee kiyyaa hin siyaadate seerase malee ana damiina abduuse mucattiin takkaillee ijoollee ture dura gaaf dura turre achi sa'aatii tokko ol turre maal jechaa turre kiyyaa gorsaa turre bakka ammatti kana booda shamarran biratti guddiidha jaalala kee kana mallaqatti jijjiirtu yaala birritti waggaa binaamin jedhaa mucaa intalammootu nama isiin itti dhiyaattu kanaan tasgabbeessi namummaa isiitti deebisi jedhaanii turre malee masalaan haasaa ture tokko hin jiru ture duran.
كان الرمسا ورا كومنت دي كنا Koflaatu. كيا مقصود تنسيسا تورنو أما سيجاره Naa galeera. أنا ما قصدي هذا ولو كذا تيرون نتذكر مبارك يا مبارك سيمبكو كنو أركا كيان سر شغله تكني جري أشومان سلارابي أشومان دابت كيان آري واهون ددوا سيف كابو سرمان دابت كنو كيان كر لك سيمبكو أنا مو بين سيريا كيه ده في متي أنا تو أكاونتي كنامان سر شغله أجر سيسه يو سيد دو كارچرار Sagalee